Iddoon kun Shaashamannee ganda duwwaa afuriiti. Kaartaa keessa jechuudha. Garuu kaartaa hin qabu. Manni anas keessa isin mul'isu jedhu kafiifa fi diimaa kun. Karaan kunoo motorii fi baajaajiin akkana deema. Daraartuu biraan ol kutanii hoteela daraartuu biraan hin beektanii warri biyya beektanii teelee dheeraa kana bira jechuudha. Mana Adamaa diimaa kana biraan yookaan asiin kunoo kuni masgiida Abubakar Siddiq. Masgiiduma aanee kunoo mana wanna diimaa kana karaan qulqullaa'ee bira lafee jira. Kaartaa fudhachuu malee karaan xumuramee jira. Manichi kunoo kana. Manichi kana jechuudha. Kaaree 200 kaaree 200 isa jiruudha. Xaalalamee lassanamee akkana akka dhumatee dhaabatee jiruudha. Balbalatu hin deebine, korniisiin hin deebine. Bootaan bootaa bareedduudha. Duuba fixanii ijaaranii mana. Kan irraa hafellee kunoo lafti akka isin argitan kana jira jechuudha. Kun akkanattidha kan hafee jiru. 450 jedhanii. Inshallah. Asin dura 420 gurgurinaan jedhanii turaniirani amma dabalaaranii. 420 irraa haga ta'een inshallah isin fixuudhaaf yaala. Karaa guddaa kanarraa karaan bahee dhumatee jira. Kaartaa fudhatu qofa tofa. Maabiraatiin illee kunoo inni bira jira. Bishaan illee warri galcheen jiru warri ollaa galfateera jechuudha. Hundaa galfachuma qofa tofa.